Baazaarii fi egzibishinii kana kan qopheesse mana maree daldalaa fi waldaalee seektaraalee Adaamaa yoo ta'u, dhaabbilee oomishaalee garaagaraa qaban 500 oltu irratti hirmaatu jedhameera. Pirezidantiin mana maree daldalaa fi waldaalee seektaraalee Adaamaa obbo Bayyanaa Toleera bara kana dhaadannoo daldala ammayyaa guddina biyyaatiif jedhuun guyyoota 15f qophaa'ee jedhan. Baazaarii kana kan qopheessine hundeeffama keenya waggaa 50ffaa ilaalchisneeti. Haaluma argitan kana ka baazaariin kun sadarkaa isaa kan eeggate magaalaa keenya kan madaalu inni iyyaan. Baazaariin kun kaayyoon isaa inni guddaa oomishtoota fi tajaajiloota kennita akkasumas warra bitatu walitti fiduudha, tasgabbii gabaa uumuudha, gatii madaalaadhaan oomisha fi tajaajila adda addaa akka argatan gochuudha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee manni maree daldalaa fi waldaalee seektaraalee Adaamaa dhaabbilee oomisha qaban akka gurgurataniif qooda olaanaa ba'aa tureeraa ammas itti jiraa jedhan. Ammas carraa hojii uumamuun oomishamu gurguruun guddina magaalittii keessatti qooda isaa bahuu qabaa jedhan. Hawaasa daldalaa qindeessuun bu'a qabeessa akka ta'an, dirreen daldalaa mijooftu akka taatu, daldaltoonni haaraan baay'inaan uumamaa akka dhufan, daldaltoonni buleeyyiin immoo muuxannoo akka dabarsan, giddugalli muuxannoon itti walirraa darbamu, oomishaaleen gabaa keessa jiran ummataaf akka dhaqqaban, itti fufiinsan baazaarii fi egzibishinii kana fakkaatu waggoota 50 keessatti gaggeessaa yeroo kana ga'anii jiru. Adeemsaan ga'ammaatiin milkaa'ina galmeessiftanii fi waggaa 50ffaa keessan kabajachaa jirtan mana maree daldalaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin baga gammaddanii baga gammannee isiniin jechuun barbaada. Dabalataanis hawaasni daldalaa fi abbootiin qabeenyaa magaalaa Adaamaa ollaasaa harka qal'eessa ta'eef deeggarsa gochuu qabaa jedhan. Jala bultii ayyaana irratti ummanni as ba'ee bitachuu hin dandeenye jira. Warri qarshii qabu oomisha haala kanaa yoo argate salphaatti bitatee ayyaana isaa ayyaaneffachuu danda'a. Warri waan bitatu hin qabne, warri galii hin qabne, warri guyyaa tokko waan nyaatan hin qabne mana akka jiran daldaltoonni keenya, abbootiin qabeenyaa keenya dagachuun isaan irra hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu hawaasni daldalaa magaalaa Adaamaa, abbootiin qabeenyaa magaalaa Adaamaa warra harka qalleeyyii yaadachuudhaan maaddii waliif qooddachuu yoo dandeessan namni tokko ollaasaa harka qalleessa ta'eef waan danda'e gumaachuu fi hanga humni isaa danda'e gumaachuudhaan aadaa waliin ayyaana dabarsuu, aadaa hiyyeessas yaadachuu carraa kanaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Baniinsa baazarii kanarratti manni maree daldalaa fi waldaalee seektaraalee Adaamaa namoota harka qalleeyyiif midhaan nyaataa, zayitaa fi re'oota kenneera. Namoonni gumaata kana argatanis ayyaana kana gammannee akka oolluuf nu gargaaraa jedhan. Gammachuu akkamii dassidhaa malee ajaa kana ta'ee dassi isaan ajaa das nu gooni bakka bataamitti otoo nyaatiin quufne machoofne kana kaa hiyyeessa namni gargaaree addunyaa laayitti akeeraa gubbaarrattis dunyaa gubbaarrattis hin gargaarama. Galatooma ish. Maqaan koo Nuuriit Abbaa Zinaab jedhama. Miseensa boordii mana maree magaalaa Adaamaati. Qophii ayyaana waggaa 50ffaa kana yoo kabajnu ummanni keenya daldalaan maal akka sirriitti daldaluu danda'u, gabaasaa meeshaa isaa gabaatti baasee sirriitti akka gurguru, gabaarraa immoo gatii isaa gadi buusee ummata kan akka tajaajilu manni maree kun baay'ee ayyaana 50ffaa kana yoo kabaju baay'eetti dadhabeeti kan hojjete ummata ayyaana isaa amma fuuldura keenya kan nufu ayyaana kana akka kabajuuf gatii gadi aanaatiin ummanni akka bitu ummanni akka fayyadamu harka qalleeyyiinis hunduu sponsor adda addaa wajjin waliin ta'uudhaaf manni marees waan humni isaa danda'u waliin godhuudhaan ayyaana kana sirriitti akka kabajamu waan guddaa godhe. Namoonni oomisha isaanii gurgurachuuf baazaaricha irratti hirmaatanis carraa guddaa nuuf uumeeraa jedhan. Baazaariin kun walumaa galatti waa xiqqoo bareedaadha. Haga silaa magaalaanis gana ol seenaa jiranii. Maqaan kiyya Mujii Baabbee jedhama. Ani saamunaa dhangala'uu gurgura.
kanumarraan eegalee baazaariin waan bareedu dha. ህይወት እባላለሁ ከቱ ብራዘርስ የድርጅቱን ምርት ያው በፋብሪካ ዋጋ ይዘን ወጥተናል። ቀንሰን ከገበያው ዲስካውንት አድርገን እየሸጥን እንገኛለን። የሚፈልገውን እቃ በአንድ ቦታ ማግኘት አንድ፣ ሁለተኛ ዋጋ ቀንሰን ተደራሽ ለማድረግ እየሞከርን